Oomishaalee dinagdee biyyaa guddisan irratti sadarkaawwan dirqama ragga'an hojiirra ooluu eegalaniiru jedha Daayirektarii Olaantuun Instituutii Sadarkeessaa Itoophiyaa Dr. Masarat Baqqalaa. Instituutichi yaa'ii boordii waliigalaa muddee 4 bara 2018 taasiseen sadarkaawwan 84 raggaasisee ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kenneera. Dhimmicha irratti ibsa miidiyaaleef kan kennan Daayirektarii Olaantuun Instituutii Sadarkeessa Itoophiyaa Dr. Masarat Baqqalaa oomishaalee sadarkaa guutachuu qaban adda baasuun sadarkaawwan raggaa'oo ibsuun guyyaa har'aatti eegale sadarkaawwan kunneen hojiirra ooluu akka eegalan beeksisaniiru. ሶስተኛው መደበኛ የቦርድ ስብሰባችን ላይ 84 ያክል ደረጃዎችን አጸድቀናል ማለት ነው። ታህሳስ 3 በተካሄደው መደበኛ ሶስተኛ የቦርድ ስብሰባ ማለት ነው። ኢንስቲትዩቲን ሰደርኬሳ ኢትዮጵያ ያይ ቦርድ ወሊገላ ሰደፋ ታሲሴን ኦሚሻሌ ሰደርካ ድርቀመ ጉተቹ ቀበን አደባሱን ሰደርካ ሰደተሚ አርፈፋ ረጋሲሴር ኦሚሻሌ ዲነግዴ ብያ ጉዲሱ ደንዳን አደባሱን ሰደርካ ረጌ ጉያ ሀርአቲ ኤገሌ ሆጅራካን ኦሉታ ሰደርካወን ድርቀመ ጉተሙ ቀቡ ጀዳሙን ረጋአንስ ኦሚሻሌ ኬሚካላፊ ቡአ ኬሚካላታን ኤሌክትሮ መካኒካሌ ኢጃርሳፊ ጋዚ ኡመማረቲ ካንጥየፈተ ተኦ ዶበታኔሮ ኩንስ ጉዲና dinagdee biyyaa fi fayyadamummaa oomisha qulqulluu hawaasa biraan ga'uurratti xiyyeeffachuun akka ragga'e ዶክተር መሰረት ሂማኔሮ አገር ኢኮኖሚ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው የምንላቸው ደረጃዎች ቅድሚያ በመስጠት ፕራዮሪታይዝ በማድረግ እንዲጸድቁ አድርገናል። dinagdee biyyaa guddisuu keessatti oomishaalee bu'aa qabu jedhamee yaadame adda baasne. Kanneen keessaas dinagdee Itoophiyaaf haaraa kan ta'e gaazii uumamaa, elektiroomakaanikaalii, konistirakshinii fi kanneen biroo irratti xiyyeeffachuun kallattii kaa'ame irratti hundaa'uun bu'aa biyyaaf galmeessuuf hojiin eegalamuu beeksisuun barbaada. Haalli sadarkaawwan kanaan dura turanirra deebi'uu fi haaraa raggaasifamuun oomishaalee qulqullinni isaanii gadi bu'aa ta'e hawaasni akka ittiin fayyadamne to'achuuf akka tajaajiluu fi oomishaaleen biyya keessaa kan biyya alaa waliin dorgomtummaan isaanii akka dabaluuf hojjechuuf yaadame akka ta'e himaneeru. የመጀመሪያ ኮንሰልቴሽን ስራን የሰራነው ከተቆጣጣሪ አካላት ጋር ከሚመለከታቸው በተለይ ያውኛ ደረጃ የምናዘጋጀው እንደምታውቁት sadarkaan kun ragga'uu isaatiin duraan kan hojjenne qaama dhimmi ilaalatu waliin hojii qorannooti kan hojjenne. Oomishaaleen hawaasa bira qaqqabu hammam qulqullinni isaa akka eegamu qorachuuf sakatta'insis taasifameera. Hojiilee hojjetaman keessattis qaamoleen qulqullina oomishaalee qoratan gara fuulduraatti humni isaan qabanii fi hammam tajaajila kennuu akka danda'amu qoratameetu gara hojiitti kan seename.